baroota 10 fi 15 duranatti fakkaata. Hawaasa Oromoo keessatti rabbi isaanii araaramuun Jeneraal Adam Jiloo fi manguddoonni biraatis bakka ta'anitti poolisii wayii ol seene. Ijoolleen teessanii mana hidhaa keessa jiranii gorfachuu qabdan jedheen. Jeneraal Adam nama lolu lakki ijoolleen teennaa achi keessa hin jirtu bakka akkasiin sanittiin argamtuu jedhaniin. Achiin booda poolisticha wajjin haasawanii maal jedhanii poolistichi hayyee mo'ama jedheeni isaan amma aaranii nu geessi jedhaniin achi mee ilaalle ijoollee ati jettu jedhanii achi deeman jechuudha. Yoo achi deemanii ilaalan ijoolleen Oromoo tokkolleen keessa hin jirtu. Hayyee ijoolleen teennaas keessa hin jirtu jedhaniin jechuu isaan. Jennaan booda hin ajaa'ibe namtichi hedduu ajaa'ibee. Manni keessan kun tokko nama ajaa'iba ijoollee akkamitti akka guddiftan nama ajaa'ibaa jedheen. Lammaffaa ammoo isin ummatoota biraatiifis fakkeenya gaarii ta'uu dandeettanii jabaadhaa jedheen. Dubbiin Oromoo amma jidduu tan oli gad deemtu tuni ummata burjaajessaa bakka 2 bakka 3 itti qoodaa jirti. Oromoon qabsoo tana keessatti bara dheeraa lafa dheeraa deeme. Injifannoo har'a jirtu tan argachuuf namni hedduun irra du'ee kun miidhamee kaan bineensi nyaatee kun biyyarra ari'amee as ga'e. Bakka amma jirtu tana gayuuf Oromoon miidhaa Oromoo irratti gayaa ture ija garagaraan waan laalaa tureef jalaa turte. Har'a gaafa ija tokko laaluu danda'e sanitti mootummaa dabareessan fonqolchuu danda'e. Injifannoo amma Oromoon harkaa qabdu keessa afaan ufiitiin barachuu, waajjira tokko deemanii afaan ufiitiin tajaajilamuun, ijoollee isaatiin tajaajilamuun injifannoo tuffatamuu miti. Dhugaadha gara karaa dheeraa deemuu fi waan hafeef waan barbaachisaa ta'e guutuu tattaafachuun barbaachisaadha. Sun immoo yeroo fi namoota waan san godhuuf gayaa ta'an barbaada. Arrabaaf qishnaan osoo hin ta'in ijoollee guddisuuf leenjisuuf bu'aa argame eeguuf kan barbaadamu ammoo argachuuf cichanii dalaguun barbaada. Malee arrabaaf hamilee wal cabsuuf aariif morkaan biyya cabsuuf ummata hiyyoomsu yoo taate malee bu'aa biraan qabu. Ammallee wanni barbaadamu iftoominnatti wanni marti adda bahe hayyoonni beeytonni hogganoonni irratti hirmaatanii xiqqaa guddaan irratti hirmaatee waan humna isaa danda'u godhee kaamma danda'amu ammatti godhanii yeroo gabaabaa fi dheeraa keessatti barbaadamu ammoo adda baasanii hojjechuun barbaachisaadha. Waldhabbii amma mul'ataa jirtu tana tuffatanii bira darbuun sirrii miti. Ammallee gareen wal filatanii dubbiif arrabaan wal waraanuunis sirrii miti. Qorrama jirtu tana bakkatti hennanii garee waan amma jedhamu kana qorachuu danda'u itti ramadanii dubbiin maal akka fakkaatu ummanninis xiqqaa guddaan qoratee akkanumaan callisee gara harkisanitti harkifamuu osoo hin ta'in dubbii gulaalanii arganii namootaas ta'e garee wal dhaban araarsuun dirqama ummanni Oromoo. Ummanni Oromoo bu'aan inni araararraa argatu malee waldhabbiirraa wanni inni argatu hin jiru yoo wal diigumsa taate malee. Ummanni Oromoo firaaf alagaanis akka isarratti wal dhabdu heeyyamuun qabu. Maaliif jennaan addunyaa tanarratti akka Afrikaatitti wanni gara duubaatitti harkifame hin jiru. Beekumsaanis qabeenyaanis waan hedduun duuba jira. Ammoo waa dhabaafii miti. Wanni dubatti nu hambisees firaaf alagaanis waan nurratti wal dhabaniif. Waldhabbii isaaniitiin kan gaaga'amu ammoo dhumarratti ummataa fi biyya waan ta'eef duubattaaf ni jechuudha. Dubbii xiyyaarraa xumuruuf Oromoon hayyoota gayaa gootoota gayaa qabdi. Manguddoof dargaggeessaaf dargaggeettiin ijoolleen marti wanni itti yaaduu qaban waan amma harkaa qaban kana jabeessuuf waan badee fi waan amma ummata rakkisaa jiru mara midhaasuuf osoo walin tuffatin wal hin hifatin irratti mari'achuun barbaachisa.
har'aaf nagayatti.